Otoo abbaa ishii biyyarraa hin boqotinii biyyarraa bilbilanii mucayyoo kanaanii abbaan kee boqoteera jedhanii mucayyoon kun biyyarraa baatee reefu ji'a afuridha. Abbaa ishii immoo mucayyoo isaa kanarratti wanta ta'e kana ilaale kana arguu kooti mannaa akkuma jedhame sana otoon du'ee to'i lubbuu kiyyaanii biyya lafaa kanarraa darbeera ta'e jedhee abbaa ishii baay'ee ofitti mararamee boo'a. Mucayyoo isaa immoo haala hamaa keessa kan ishiin jirtu. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha gooftaaf galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jecha aaraa kan dhuftan maatii taashin nuuf taashiniin jira akkasuma immoo viidiyoo kana like gochuu share gochuun akka namoota hedduu bira qaqqabu godha isiniin jira kan miidhame kan gargaaramu hin gargaarama inni hafe immoo irraa barataa muudannoo gara fuulduraatti muudannoon akkanaati wal fakkaatanii yeroo nurra nu qunname jechuudha keessumaa nuyi namoota biyya namaa keessa jiraatuuf jechuudha. Mucayyoon kun dhalattuu Arsii ba'aa roobee keessatti jechuudha kan ishiin dhalattee guddattee amma garuu Saudi Arabiyaa keessatti kan ishiin argamtu maqaa ishii Tigisti Ayilee jedhamti. Mucayyoon kun akkuma nama kamiyyuu hojjetadheetanii gara biyya kootti deebi'ee maatii koo illee nan gargaara jettee wanta maatii ishii qaban illee gurgursiifattee kan dhaban immoo itti liqeeffatanii biyyarraa gara biyya Saudii deemte haa ta'uyyuu malee ji'oota 4 erga hojjattee bilbilli ishii akkuma nama kamiyyuu bilbilamee fi abbaan kee biyya lafaa kanarraa boqotee yookiis immoo du'ee jira jedhaniini mucayyoon kun yeroodhuma sana iddoodhuma hojii ishee hojjechaa jirtu kushiinaa madaamii keessatti hin kuftee wallaaltee sana booddee sammuu ishiitti dhukkubsattee ijji ishiillee amma jechuudha argaa akka hin jirre ijji ishiillee akka dhukkubsattee isa kana jechuudha kan dubbatamaa jiru. Kana immoo formeeshinii isaa arabtichi ijoollonni keenya jechuudha bilbilanii gaafatanii namni gargaaruu danda'u injira yoo ta'e dhufanii gargaaruu danda'u lookeeshinii mana yaalaa sana nan ergaa biirootti deebitee jenna warri biiroo hin gatanii kanaaf arabticha jechuudha mana yaalaa sanatti kan deebisee jiru waaqayyo gaafa nama sii kaasu immoo alagaadhuma fira sii godha yoo namni keenya garaayyuu namatti jabaate kuni hammeenya guddaadha otoo abbaa ishii jiru abbaan kee hin du'ee jedhaniini mucayyoo kanaani kinoo mucayyoon kun sammuu ishiitti dhukkubsatteerti abbaan immoo wanta mucayyoo isaarratti ta'e dhukkubsachuu ishii kana hargee jechuudha otooni mucayyoon koo akkana ta'uu ishii arguudha baadhee odoon biyya lafaa kanarraa addunyaa kanarraa odoon du'aan darbeeraadhe akkuma jedhan sana otoon du'eeraadhe kana arguun anaaf hin malu ture jedhee abbaa ishii baay'ee boo'aa dhiphachaa jiru jechuudha maatii ishii biyya keessatti kana mucayyoo kana maatii ishiillee akka biiroo biyya Saudi Arabiyaa bira ga'uuf barbaadu waan ta'eef adaraa keessan adaraa namummaa adaraa abbaa keessanii adaraa haadha keessan isaan jaalattan sanaani isin qabeeraa maatiin mucayyoo kana baay'ee dhiphachaa baay'ee boo'aa jiru mucayyoon kun yeroo ammaa kanatti mana yaalaa keessatti kan ishiin argamtu ija ishiitiin illee akka hin argine akkasumallee ofii ishii akka hin beekne mucayyoon kun sababa sammuu dhukkubsattuu fi mana yaalaa keessatti kan ishiin argamtu gara biyyaatti akka ishiin deebitu barbaadu waan ta'eef viidiyoo kana share godhatoo qaama seeraa biiroo Saudii keessatti argamu biraan gaasiniin jedha obboloota koo jaalannee miti waan ta'eef uumaa gochuutiin dandeenyu namni otoo gaarii namaaf ta'e waanuma gaarii walitti himee waanuma gaarii walitti haasa'ee waanuma gaarii otoo wal affeere bareeda garuu immoo uumaa gochuu dandeenyu waan ta'eef isa miidhamirraa barachaa isa miidhame immoo gargaaraa isa kana jechuudha wanti nuti gochuun nurra jiraatu asumaan dhaamsinan isiniif qabu yeroo hedduu jechuudha bilbila biyyarraa nutti bilbilanii nu cinqu jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa dhufanii to'i bilbila nu bilbilanii wantoota garagaraa dhufanii nutti himanii adaraa keessan daftanii akka hin rifanne dursaa ta'u nama qabatamaa ta'e maatii keessan keessa isaa ta'u nama barbaada ta'u nama seeran itti dhiyaatan tokko gaafadhaa malee callistanii to'i waan hin taane keessa daftanii miiraan galtanii hin rifatinaa hin nayina biyya namaa keessa jirraa gadda abbaa ofii haadha ofii namatti himuu miti biyya namaa keessa
keessatti gammachuudhuma maatii ofiiyyuu gaafa argine ammam sammuun keenya akka dhiphatu hin beekna waan ta'eef adaraa keessanis isiniin jedha. Warri immoo ammeenya akkanaa dhala namaa obboleettii keessan obboleessa keessan irratti raawwattanii guyyaan har'aa kun waan hin darbine waan waggaa 100 lafa kanarra jiraannu isinitti fakkaachuutii danda'a. Garuu biyya lafaa kana dhiisne darbina guyyaa tokko immoo jechuudha wanta goone kana dhala namaa irratti ammeenya raawwanne kana fuula Rabbii dura jechuudha akka dhalannetti qullaa keenya dhaabanne wanta gooneef himuudhaaf jirra jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessa wanta ta'e ammeenya gaafa namarratti raawwattanii dursaatoo eessa akka dhaqxan biyya lafaa kanarraa yoom akka deemtan waan hin beekneef itti yaada. Gaafa immoo biyya lafaa kanarraa illee boqottan lubbuun keessanillee waanuma itti boqottu godhaa isiniin jedha. Obboloota koo baay'ee tokkoon gadde isiniin jedha. Adaraa keessan bilbiloota biyyarraa bilbilamanii isin cinqa fira keessaniyyuu haa ta'u jechuudha. Waanuma hin taane waan negatiivii waan namni walitti bu'u ebeluu arrabsee akkas ta'ee kana ta'ee namoota isiniin jedhan irraa fagaadha. Namoota baqa yaada keessa sammuu keessan isin jeequu hin dandeenye wajjin bilbila keessanillee haasaa isiniin jedha. Egaa obboloota koo wanti micayyoo kanarra ga'e nama kamirrayyuu hin ga'ini. Ijoollonni keenya kallattii hundumaanii keessuma gara Saudi Arabiyaa kana keessatti baay'ee tokko jechuudha kan dararamaa jiranii. Inni kan biyya namaa lammiin biraan irratti hojjetu iyyuu hanqatee amma immoo innumti biyya keenya keessa iyyuu biyya keessa taa'ee maal godhee karaa kanaan jechuudha kan nama argatu. Inaaffaan dhala namaa xiqqaa miti jechuudha. Micayyoon kun ofiishiitiif kan ishiin hojjettu kasaanii miti kan ishiin nyaattu humna ishii dafqa ishii lolaasteeti biyya namaa keessatti akka ishiin of dhabdu akka ishiin lubbuu ishii dhabdu micayyoo kana dabarsanii kennanis isiniin jedha. Hundaafiyyuu waaqayyo isaaniif haa dhiisu waan jennuun hin qabnu. Obboleettii keenya immoo fayyaa ishii guututti ishii deebisee gara biyya ishiitti illee nagaadhaan ishii haa galchuu isiniin jechuun isinan jaaladha. Obboloota koo dogoggorri yoo jiraate immoo asumaan of galchaa isiniin jedha. Micayyoo kanaaf immoo sagalee ta'uuti hin dagatinaadha. Isinillee wantoota akkasii kanarraa akka of eeggattanii asumaanii cibseen isinitti hima isiniin jedha. Obboloota koo turtii gaarii qabaadha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufna.